Kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaatiin jirtan qophii yeroo jaalalaati. Qophii yeroo jaalalaa keenya irraa keessatti egaa dheeraa galamsoo wajjiniin turtii taasisaatiidha. Kanan jiru seenaa egaa jiruuf jireenya keessatti namoonni hedduun bu'aa bahii hedduudha kan dabarsanii rabbi egaa gaafa nama uumu akkaataa garaagaraatiin kan nama uumuu danda'u. San keessatti garuu ilaalchi hawaasa keessa jiru hagam nama miidhuu akka danda'u egaa dheeraarraa hubachuu kan isin jirtan jedhee abdiin qaba. Namoonni rabbii hunda keenya ni jaalata, hunda keenya wal qixxeesseeti kan inni uume. Garuu hawaasa keessatti immoo ilaalchi badaan jiru hagam xiinsammuu namaarraa miidhaa geessisa kan jedhu akka keessatti ilaaltan abdiin qaba. Qophii yeroo jaalalaa keenya itti fufaa turtiin keessan ammas nu wajjiniin haa ta'u gara dheeraattan isin deebisaan. Dheeraa akka amatas gabbooftee miti. Egaa dheeraan yeroo hundaa nama kolfu nama taphatudha. Har'a immoo bo'oo hin qabdani. Seenaa sin jirru ajette. Nama dhaga'ama. Yeroo amma fittiin gammada yeroo san keessatti wantoonni gama kana kun nama yeroo ilaalee akka nu irraa baradhu godha. Wantoonni kun nama sun namoota kiyyaa jechuudha. Nuti qaalii dharras borus. Namoonni kiyyaa ammallee bakka jirtanitti ifiin boona. Ifin tuffatina. If tuffatu keenyaatu nama gannu godhe. Ifin tuffatina nuti qaaliidha. Rakkoon irra ga'e kuni namoota kiyyaa kan geenye barbaadamas. Namoonni kiyyaa amma keenyaaf yeroo hedduu karaa miidiyaatiin lallabaatan olee karaa feesbuukaatiin ilaalchi gama miidiyaatiin illee kan jiru. Maatiin amma maatiin kiyya qabsoo guddaadhaan sanaan ga'an garuu maatiileen biraa kan mana keessatti awwaalantu jira namoota kiyyaa. Namni bobbee naa miti kan miilaan hin deemne kan miilaan qabne rabbiin akka fedhe jiraachisuu danda'a rabbiitu uume. Mana keessatti awwaalii namoonni akkana warreen jirtan waaqallee sodaadhaa rabbiillee sodaadhaa akka fedhanitti bobba'anii baratanii bultii jaaratanii jiruu gaarii jiraachuu danda'a. Dheeraan nama dandeettii cimaa qabdudha. Fiilmii irratti ni hirmaatta. Koomeediiwwan gaggabaaboo irratti ni hirmaatta. Mee yeroo hedduu hojii ati ittiin dabarsitu waan akkamiiti? Ani hojii hedduu kan jaalatu irra caalaatti yeroo hundaa osoo kan hojjedhe. Namoota kiyyaa kanaa wajjin yeroo hunda sila wargee qoflee taphadde namoota kiyyaa dhadheera jechuudha. Hojiin diraamaalee adda addaa dalagee addunyaatti beeksisee jechuudha. Sila hedduun itti gammada. Amma diraamaalee kana keessatti diraamaan tokko jirti dubartii akka xiyyaa jechuudha dheertumaa. Hedduu isillee akkuma hiyyeessa miidhamaa turte fitti haamnee jechuudha. Ol baasnee jira jechuudha. Diraamaa sana keessatti arguu dandeessa. Kanaaf namoota akkanaa kana silaa walitti qabnee diraamaalee adda addaa waan nama bu'aasu waan nama kofalchiisu bakka nuti qaalii ta'u garsiisne dudda sana jedha. Pushaappii meeqa buuta? Meeqa buuta? 15 danda'a. Si yaalchisoo moo? Danda'a. Huccuu ispoortii dirqama barbaada. Dirqama gaa seeraan cabsa yoo kanaan dalage. Kanaaf huccuu ispoortii na kasasan warri ispoortiidhaa suni sadii malee akkamtiin dalaga. Gaariidha. Mee bishaan daakuu irratti? Bishaan ni yaala malee hedduu hin danda'u. Baay'ee hin dandeessu. Namni beektee maaliif ani kaasee addunyaa kana irratti namoonni akka kee dhedheeroon hedduutu jira. San keessaa baratanii barumsa isaaniitiin gama ispoortii sarkasii garaagaraa irratti hirmaachuudhaan fiilmii gurguddaa Holiiwud keessatti Booliiwud keessatti namoonni akka kee dhedheeroon hedduun hirmaatanii ni argaan. Siin ammoo ati hojii kana keessa jirta. Hojii kanaanis immoo milkooftee aga dhumaatti ni baata jedheetiidha kanan yaadu. Gama jaalalaatiinis immoo ni jiru hedduun isaanii ati maatii kee keessaa siidha namni dheeraan hundaa miti. Egaa atis bultii irratti ijoolleen kee immoo siin olitti inshallah akka baane abdiin qaba. Mee gama kanaatiin immoo wal qabatee egaa chaalenjii dhiibbaa garaagaraa sirra gahaa akka ture kanaatiin daganne mee natti? Dhiibbaan narra ga'aan akka tasaa namni hedduu na jaalata. Hedduu naaf hin qaba. Akka naan bultii ijaaradhee jiraatu barbaada. Hirree guddaan hedduu bakka namni jaalalamaan argina kata isaa ta'ee fuudhinaan jaanii hedduu bakka yeroo sanatti wallahi waan jeessi ibsu hin qabu qarshillee hin qabu qarshii 600 qofan qaba obboleettiin tiyaatareem tanaa sunis hedduu akka na fuudhu barbaadde ati qaaliidhaa if tuffattaa ifin tuffattinnaan jettee yeroo sanitti bakka hoddumaan hin qabne bultii jaanii na fuusisan. Na fuusisanii bultii irra yoorratte jechuudha.
bultii yookaan bultii miti fuudhi yoon fuunee fi fuunee kajeessa reefu tanarraa hin jedhe. Dirqama jechuudha. Dirqama bakka ilaalcha. Daawwattoota keenyaaf illee barumsa ni kenna. Namoonni ofiif ati yoo sammuun ka'anii hin danda'u jaalachuu hin danda'u jettee of amansiisteetti yoo ta'e yoomiyyuu jaalachuu akka hin dandeenyedha. Garuu ani qaalii namaati jaalachuu hin danda'a bultii ijaarrachuu hin danda'a jettee of inni guddaan of amansiisuudha. Yeroo sanitti hedduu bakka erga qabeetiin jira. Jaalee bakka fuudheen jaamus sargii godhanii yeroo bakka gandi keenya hedduu naasiin qaba. Yeroo bakka ilmi namaa kun qormaata meeqa dabarsa. Yeroo sanitti bakka qarshii dhibba jaafan qaban namaan na gargaaree na fuudhanii oduu takka oduu halkan cinqamaa jechuudha. Nama keetii kanarraa si wajjin bultii ni yoo dhaadumeettu jechuudha. Gochis kunis sana dhagaame hangan hojjetu kan hundaa jira. Abdii kutee bakka xaafa ragee naqamanii asii nagaanii bakka jireenya gadiroon dabarse garuu jireenya gadiroon dabarse kun ana bulayyan kiyya akka iyyaa kaafan akka hin geenyan halkan guyyaa dalagu jira bakka jireenya sana jireenya jeestiin immoo yoon booda kuteerra hojii. Tole biraa dabaru rakkoon qabu. Biraa dabaru gara birootti ce'uu ni dandeenya. Inni guddaan jaalalaa fi jaalala maatiin keessi qaban. Baga maatiin keessi hin jibbiin. Jajjabinni maatiin keessi jajjabeessaa turan. Hiriyoonni keessiif aarsaa kaffalaa turan immoo asii gahee jiran. Boru waan uumamu hin beeknu waan ta'eef. Seenaan sun darbeera. Seenaan sun darbe. Ni agami waggaa agamii waggaa lama sadii. Waggaa lama sadii ta'e. Kan bare waggaa lama. Bakka nama ta'uu kan bare waggaa lama sun dura hedduu miidhaa kan ture jechuudha. Amma gammachuun hin jira. Bifa nama gammachuun duraan namni gizee asiin dabre maal naan jaa ilaalchi namni gizee karaa dabartu maal sii qaba. Amma bakka fadhe dhaqeetiin bakka fadhe galee bakka fadhe bobba'ee magaalaa tana keessaa miti magaalaa Finfinneetti illee deemuu danda'a jechuudha. Yeroo sanitti kophaa deemuu illee ni sodaadha. Yoo nama wajjin deemne yoo dubri naa gade maal naan jaa dhiirri naa gade maal jechuun jaatiin keessatti qaqqabaa ture. Alhamdulillah garuu amma akka fadheettiin ilma namaa olitti bobba'ee dalagallee xiqqoo takka qabaa dalagaa sun dalagadhee gala. Malee amma jireenya gaariin jira. Gaarii dhumee maal dalagaa jirtam? Ani amma hojii mootummaa jira. Hojii mootummaa barattee barnoota keetiin milkooftee? Barnoota bitee dippiloomaan qabaa digirii barachaatiin jira. Amma digirii barana ni fita. Hojii mootummaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo akkasiin dalagaa jechuudha. Amma dalagaa jirta? Dalagaa. Amma nama addaate waan ta'eef badhaasa qabda. Malee fatanaa qormaata dabarsantu hedduu gizee yaadadhee sammuu jalatti hedduu miidhaa geesse garuu amma alhamdulillah bobbeetiin akka ilma namattiin ibduraafis bultii jaareedhe ilmaanis horee akka naan abdii qabu abdiin qaba. Garuu namoonni akka yaa kun rakkoon kun akka irra hin geenye ammallee akka baratan maatiin akka dhiibbaa irra hin gaggeessine firoottan akka dhiibbaa irratti hin gaggeessine ollaan akka dhiibbaa irratti hin gaggeessine isinis gama kanaan irratti nu hojjedha. Mana taa'anii kan hordofaa jiran ni jiraatu. Warreen akkuma kee kana immoo miidhaan garaagaraa irra ga'ee jiraachuu ni malu. 8331 irratti yaajaa jedhanii barreessanii yoo nu biraan gaan nu taffeeruudhaaf duubatti hin deebinu. Namni kamiyyuu yeroo baay'ee hawaasa keessatti ilaalcha akkanaa ni jiraata. Namni tokko gabaabbatee dhalateera ta'e abaarsa rabbiiti waan garaagaraa akkuma itti kaastee jechuun ni danda'u. Kun rakkoo hormooniitiin kan ka'e yeroo tokko kan uumamuu danda'udha. Osoo abaarsa ta'e maatiin guutuun osoo gabaabaa ta'e abaarsa jechuun ni danda'ama ture. Akka ilaalcha hawaasaatti garuu maatii kee keessaa namni gabaabaan si qofa akka ta'e kaastee taadha kan jiru. Dheeraan si qofa. Sanaaf immoo kun rakkoo hormooniitiin wal qabame tasa uumamuu waan danda'uu fi namoonni akkanaa ofitti qaana'uu hin qabanii. Afiin boonuu qaban. Jabaa ta'uudha kan isaan qabanii barnoota isaatiin gama hundumaan milkaa'uu ni danda'u waan ta'eef akkuma ati jettee guutumaan guutuutti qaama hir'uu ta'anii warreen dhalatanoo isaanillee hin jiran. Abdii guutuu akka namni hin qabne seenaa keerra daawwattoonni keenya akka baratan abdiin qaba.
Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin jirtan qophii yeroo jaalalaati. Qophii yeroo jaalalaa keenya har'aatiin keessummaa addaa waliin kanan jiru egaa nama baay'ee dheeraa wajjin kanan jiru seenaa isaarraa wantoota garaagaraa ni barattu jedhee abdiin qabaan hawaasa keenya keessatti ilaalchota jiran jijjiiruudhaaf immoo innis seenaa isaasitti nuuf qoodaatiidha kan jiru. Namoonni dhimma garaagaraatiin miidhaan isinirra gahuu danda'a. Jaalala keessattis miidhamuu dandeessu. Miidhamni keessan immoo namoota birootiif barumsa ta'uu ni danda'a waan ta'eef kanaaf namni qophii keenya irratti hirmaachuu barbaadan 8331 yaa jaalattanii barreessuudhaan nu biraan gahuun qophii keenya irratti hirmaachuu ni dandeessu. Amma gara keessummaa kiyyaattan isin deebisaa turtiin keessan ammas nu wajjiniin haa ta'u. Nama wajjiniin wal loltee beektaa? Warreebdee beektaa? Gaafa duraanii ijoolleen xixiqqoon faan xiqqoo dheeraadhaa minuti biyya karaa deemnu naa toltaa fayyanii sirratti utaalu naa galtaa jedhanii ijoollee sitaanii tolee. Egan gizeen takka qabee darbe fa'a wanni guddumaa keessan booda agaranii gizee altafaa ijoolleen naa toltaa fayyatee karaa si qabdi. Gizee as bira gaangaa guddaadhaami kana fa'aa wayyaa agaranii. Ijoollee isaanii. Dubarraan dhufanii. Dubarraan sun dhufaas si qaban gizee si bira gaarifatanii fa'a gizee ati lafa darbite. Simbaa nu barsi jechuun fa'aa jira. Kanaafuu reebichaa kana Reebichaa kana malee hedduu waliin. Mee egaa jiruuf jireenya kee keessatti atiyyuu ofuma keetiif koomeediidha. Kaastee jirta. Namni wallaalaan namni gabaabaan nama qalbiin isaa gabaabaa mormaa oli kan faayidaa hedduu sammuu namaati. Bakka guddaa gahuudhaaf sammuu keetti taphata waan hundumayyuu. Kanaaf immoo of amansiisuun murteessaadha. Eenyumtiyyuu jechuudha. Rabbiin sammuu guutuu wajjiniin eenyuma keenya iyyuu meera dandeettii yaaduu keenya yoo wal caala ta'e malee jechuudha. Kanaaf dhalli namaa yoo dandeettii yaaduu isaa gabaabaa ta'e malee qaamaan gabaabaan hin jiru. Ayyee galatoomi. Wanti danda'amu qaamaa miti kalaala. Sammuu. Sammuun fayyaa qabaannaan sammuu waan gaarii yaannaan bakka fedhani ga'a. Kanaaf dhiirallee haa ta'u shamarranillee haa ta'u ilaalchi namoota akkanaatiif qabdan ilaalcha namoota keenyaa dheeraaf qabdan ilaalcha badaaf keessaa haqa. Sammuu qulqulluu sammuu jaalalaa caala. Namni jaalalaan malee qaamaanii miti. Rakkoon irra ga'e kana hubattanii namoota biraatiif illee akka barnoota ta'u onnee teessan banaa onnee gaarii godhaa onnee jaalalaa onnee gama nama harkiftu malee onnee nama fageessitu miti. Kanarratti adaraa shamarranis dubaranis hojii kana bakka jirtan akka irratti hojjetan jechuu barbaadetti. Ayyee guddaa galatoomi. Nagaadhaan manna dhaabbannee daawwattoota keenyatti. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin turtan qophii yeroo jaalalaati. Qophii yeroo jaalalaa keenya har'aatiin keessummaa addaa Feesal Mahammad Amiir yookiin dheeraa galamsoo wajjiniin seenaa isaa keessatti wantoota garaagaraa kaasuudhaan nu biraan gahaa isiniifis muuxannoo fi mudannoo isaa isiniif qoodaatiidha kan turre. Yuutuubii mataa keetii ni qabda. Mee namoonni achirra galaniillee jajjabeessuu qabu. Yaadaanis gochaanis gama garaagaraatiin si deeggaruu qabu waan ta'eef yuutuubii keessan beeksifachuu ni dandeessan. Kabajamtoota daawwattoota OPN sagantaa qophii jaalalaa irratti galamsoo wood Rooraas YouTube qophii bashannanaa kan nama bohaarsu kan nama barsiisu namoota kiyyaa dhedheeroo kana walii qabee dandeettiilee adda addaa hojjetaa jiru. Gama YouTubaatiin hundi keessan keessaafuu namoonni keenya karaa keessaafuu saboonni keenya kun irra guddaan Facebook warreen fayyadamu isaan. Garuu Google waan hin qabneef Google kanatti illee karaa adda addaatiin isin hubachiisuudhaaf ni qabna. YouTube seentanii galamsoo wood Rooraas YouTube subscribe gootanii like share godhanii waan diimtu san tuqanii godhanii nu jajjabeessuudhaaf isiniif jirra. Aartii teenya waliin guddifnaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii yeroo jaalalaa keenyaarraa kana fakkaata. Nu waliin turtii waan taasistaniif guddaa galatoomaa jenna. Torban dhufu ammoo keessummaa birootiin kan wal arginu ta'a. Aga torbanitti nagaa nuuf ta'a.